መስቀል ፊደል ነው መማሪያ የክርስትና ማሳያ መስቀል ፊደል ነው መማሪያ የክርስትና ማሳያ መስቀል ፍቅር ነው ፍቅር እንግዲህ ሰው ይቅር ቪዲዮ kana wasanitti tole like share subscribe gochuu inni dagatinaa jechuutiin jaaladha. Egaa baga isiniin gahe ayyaana masqalaa baga irraa haftanis baga isiniin gahe maatii keessan eenyudha walii eenyutu gaafatee akkam naguma jiru fayyaa jiranii isiniin jechuutiin jaaladha. Baga isiniin gahe hordoftoota hundi keessan hordoftoota maatii koo warri biyya alaas warri biyya keessas. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf mee ayyaana eenyudhaan akka kiyyaa osoo maatii bira hin dawwalinaaf eenyu kasiin dabbaraa oolee ana baay'ee na dabbareen jira. Dhugaa dubbachuuf baay'ee natti dhaga'ame maaliif jennaan ayyaana masqalaa haala gaariin biyyatti kawannu jennu haa ta'u malee garuu asitti illee waan fayyaa nuuf kennuudha nutti hin dhaga'amin isinitti hin dhaga'amin akkanatti dhaga'ame kanatti isinitti hin dhaga'amne maatii kiyya hundi keessanuyyuu egaa hin darbitti wanni hin dabarre hin jiru hin darbaa obsaan aannan gorobsaa dhuga jedhee Oromoon ጊዜ መማኩ egaa obsanii mataa gadi qabatanii biyya ormaa kana keessatti waan hunda danda'anii dabarsanii wanni hin dabarre hin jiru isiniin jechuutiin jaaladha isinitti hin dhaga'amini garuu ergaanan tokko ergaanan qabu maaliidha seetanii ayyaana kaan osoo hin jenne maatii keessaan bilbilaatii gaafadhaa akkam jirtu nagaa jirtu baga isiniin gahe jechuutiin hin dagatinaadha. Maaliif jennaan ayyaana bichaa osoo hin taane bilbilaan maatii keessaan gaafadhaa maatiin dagatinaadha. Maatiin dagatinaa yeroo isiniin jedhu bilbilaan sagalee namaa dhaga'uun waan guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf yeroonis yeroo baay'ee wadi kanaadha har'a hin jirra boruu hin jiru kan jedhamee ta'uu keessatti yaadnee karaa fuulduraa waan jennuudha waan ta'eef kanaaf iyyuu maatii keessaan bilbilaa gaafadhaa adeeraa keessan jechuutiin jaaladhaa asumaan immoo baga fayyaa nama godhanii ta'u fayyaa nama godhee waaqayyo iyyuu sa'aatiif daqiiqaa kanaan kan nama ga'u waaqayyo waan ta'eef bira jiraanneef miti irraa fagaanneefis miti kan nageenya nuuf laatu abbaa keenya Yesuus Kiristoos jira waaqayyo jira waan ta'eef bakka hundattuu maatiis gannee biraa dhufnu kan ilmoo gates ilmoo ofiititti kan gateetti deemu boruunaaf dabartii boruunaan guddadha jedhee wanna sirriitti yaadeef waan ta'eedhaaf abdii boruu karoora boruu karoorfatee waan biyya baheedhaaf kanaaf iyyuu waaqayyo jira warri ilmoo keessaan gattanii dhuftan kan akka kootii gattanii dhuftanii asaaban firru jettanis waaqayyo nagaan maatii keessanitti sinaa galchu jechuutiin jaaladha. Nagaan akka biraa baatanitti nagaan miila fayyaa ija fayyaa agalaatii muduu fayyaa nagaan sinaa galchu jechuutiin barbaada maatii keessanitti. Kanaaf iyyuu wanti inni jechuu barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko biyya ormaa birrii ari'uunis baay'ee miti meeqa keenyatu dhugaa dubbachuuf osoo hin hojjennaa akkana goona jennee karoora fuulduraa qabnu meeqa keenyatu fayyaa dhabee fayyaa keenyan arganne kan hojjenne hojii keenyatti himu waan hojjenne meeqa keenyatu fayyaa dhabeetti ta'eetu jiraachaa jira biyya arabaatittis kanaaf iyyuu keessattis laaluun dirqama keenyadha. Egaa immoo waaqayyo fayyaa nuuf kennee inni haa galatoomu kanaaf iyyuu dhugaa dubbachuudhaaf jabaadhaadha hojjedhaa daddafaa gisee humna qabda kanatti hojjedhaati maatii keessanitti galaati maatii keessan waliin haala gaariidhaan jireenya biyya lafaa tana haa gamuun jiraannu waan ta'eef haala gaarii maatii keenya waliin xiqqoo jiraannee baay'ee natti tola dhugaa dubbachuudhaaf jireenya addunyaa kanaa hin guutu yoo tokko dhuftee tokko assaabnaa yoo tokko wannoo jedhe guute immoo kan har'a kanaaf hojjenneeti kana jennaa boru maalidha jennaa kanaaf iyyuu dhugaa dubbachuuf baay'ee kanaaf iyyuu jireenyi addunyaa hin guutu jechuudhaanii kanaafan jechuu danda'ee jireenya addunyaa hin guutu hanga jirru immoo osoo waan hojjennee qabannee ishiidhaan biyya keenya irratti hojjennee baay'ee bareeda. Dhugaa dubbachuudhaaf warra haala gaarii keessa hin jirre waaqayyo bichaan nagaan biyya keessanitti isinii haa gahu nagaan immoo deebi'ee maatii keessan biraan isin haa gahu ninja baay'ee ulfaataa ta'u malee garuu waaqayyo isin haa gargaaru. Dhugaa ani yeroo tokko jechuudha kan akkatti sammuun kiyya of cinquu doonananii mana hin taane gahee osoon immoo mana ciqiciqee mana akkanaa siifachi nama daddarban osoo mana akkasii na gahee akkamiin ta'a kan jedhu duraanii kan ka'edha. Kanaan
video kana hojjechuuti jaaladhe jechuudha. Obboleewwan koo yoo isiniif tolee dhugaa dubbachuudhaan dhaggeeffadhaa bira hin darbinaadha. Egaa dhugaa dubbachuuf baay'ee kan ulfaatudha. Biyya Oromoo kana jechuun nuti birrii ilaalla malee fayyaa keenya ilaalaa hin jirru, keessattuu shamarran biyya Arabaa ofii keenya shaamaa namaa taanaa jirraa, ofiif maal qabannaa boru guddannaa akkana taana hin jennu. Ebeelu maal ta'e ebeelumaan rakkate jenneeti kan sirriitti sammuu keenya nu jinqamaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Akkasumas immoo shamarran biyya Arabaa dhufaniitoo waan hojjetan tokko hojiirra hin godhanne dhufanii haala adda addaatiin bahanii bakka uffannis yeroo sanitti bareeda waan hunduyyuu dhugaa dubbachuuf amma ganama ofuma kiyyaa ganama amma viidiyoo kana hojjedhu jechuudha. Taa'ee jechuudha yeroo tokko maani yaadisiitanii yaa Rabbi sila namni biyya Arabaa jiru akkam akkanatti bashannanaa anuti anim jedhe gaana ofii kiyyaa bakka sana ani kinoo mana Oromaa keessaan boo mana Arabaatiin baanu hamma keenya akka keenyaa kunis biyya Arabaa jirra jedhee tanan wiikiin kiyyeenya kana wayya jedhe ofii kiyyaa jechuudha. Maaliif jennaan egaa nama gadi mataa gadi qabatee hojjeteetu walitti baha. Waaqayyo nama akkasii haa godhu. Abdii boruutis abdii kaayyoo keenya boru mana baanisan dagachuu hin qabnu siniin jechuutiin barbaada. Obboleewwan koo jabaadhaa hojjedhaa waan hojjettan sanarratti abdiidhaan hojjedhaadha. Waaqayyo egaa garuu dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyo bichaan nagaanis naa galchu hundi keessan iyyuu ani hawwiin kiyya kanaadha. Hojii sirriitti kanatti dhagahuun shamarran keenya biyya Arabaa obboleewwan barsiisaa obboleettii barsiisaa warra ofii mana citaa keessaa qorqorrootti qayyaraa jireenya warra ofii jijjiiraa ofiifis jijjiiramaa ofii harkishii girooreensi fi dhiitooliin harkishii kukkutee dhugaa wanti argaa jiru baay'eedha. Sana xaxaqamee harki muluu kana hunda dandeessee akkatti jijjiirama maatii ofii jijjiirama obboleewwan ofii qaroo taatee fi barumsa barsiisaa jirtu hundaaf guddaa galatoomaa Waaqayyo isin haa eebbisu irratti fayyaa isiniif haa kennu. Jabaadhaa obboleewwan keenya warri immoo dhugaa dubbachuudhaaf biyyi alaa dhufnettanii kanumaan baatanii wayyaan aynataadhaan isinitti mijatee isiniif tolee isinirraa bareedee maal jettan kuni abdii fuulduraa hin irraanfatinaa. Of qaqqabuun akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Karoora fuulduraa qabdan tokko akka hin daganne. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf akkana jechuutiin jaaladhaa. Kabajamtoota fi jaalatamtoota egaa kursii kun hoggaa isinitti tolee like share subscribe gochuun dagatinaadha. Nagaanis Waaqayyo biyya keenyas naa galchuu biyya teenya biyya eebbifamtu Waaqayyo biyya keenya nagaan nuuf haa godhu. Nagaan oolaa bulaa jiraadhaa horaa deebanaa isiniin jechuutiin jaaladhaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii nagaan naaf ta'aa. Asumaan immoo viidiyoo adda addaa karaa TikTokii babbareedduu ajaa'ibatti isin dabarsaa hordofaa. መስቀል መከታ መስቀሉ እኛ ጌታችን መስቀሉ እንዳይደፈር መስቀሉ ዳር ድንበራችን መስቀሉ ኢትዮጵያ ኑሪ መስቀሉ በእምነት ጸንተሽ መስቀሉ ጌታ በመስቀል መስቀሉ የባረከሽ መስቀሉ መስቀሉ አበራ እንደ ፀሐይ ጮራ መስቀሉ አበራ እንደ ፀሐይ ጮራ መስቀሉ እና ከነፈካትስ ነኝ jechuutiin jaaladhaa. Biyya keenya immoo warra biyya keenya eeguudhaaf aduu rooba osoo hin jedhiin raasaa keessatti biyyi teenya akka guddattuuf akka abdii fuulduraa boru biyya qabna jennee himannuu fi jaalatanii daariif dimbara isaanii eegaa jiraniif guddaa galatoomaa. Bakkaaf lafa jirtanitti Waaqayyo isin haa eegu jechaa jechuudha. Waaqayyo tikaatikse isiniif haa ta'u. Akka isin biyya keenya eegdanitti Waaqayyo illee immoo isin haa eegu. Biyya keenyas nagaa nuuf haa godhu, nageenyi biyya keenyaaf haa bu'u isiniin jenna. Ayyaanni kun ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Hambaraan nu hannu gahee kan bara egereetii nu haa ga'u jechuutiin hin jaaladha obboleewwan koo hundi keessanuu. Egaa dhugaa guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Isinitti tole viidiyoo kana like share subscribe.